Yooyaa hashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota jirraa miidiyaa neetwoorkii kun qophii urjii dukkana keessatti qophii urjii dukkana keessattiin har'as walitti deebineeti kan jirru har'a illee keessummaa tokko affeeradheetiin jira keessummaan kiyya har'aa kun immoo dubbisaadha yeroo hedduu iddoo adda addaatti kan kaafamuu fi miidiyaalee adda addaa irratti illee kan affeeramu kan leellifamu yeroo hedduu barreessadha dubbisaan garuu dhaggeettis hin qabu garaagarummaan dubbisaa fi barreessaa gidduu jiru maalinni barreessuudha moo dubbisuutu dursaa ka jedhu bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a dubbisaa qofa osoo hin taane keessummaan kiyya har'aa kun dhimmoota dhiyeessii barruu irratti illee kan hojjetuu fi mankuusaa mana barruu hedduu fi mana barruu guddaa kan qabudha. Isa waliin turtii kan goonu ta'a keessummaan kiyya har'aa Tamaam Caalati. Tamaam Caalaa waliin kan turtii goonu qopheessuunis waliin turtii kan godhu ani Rabbirraa Leenjisaati. Ogeessi kaameeraa Boggaalaa Habtaamuutii fi Daawit Tashoomaa waliin turtii kan goonu ta'a. Haga xumura qophii keenyatti nu duuka bu'aa yoo isiniin jedhu Tamaam yeroo keetirraa fudhattee asitti affeeramtee nu argamu keetiif ulfaadhu isin jedha. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu iddan isinis kabajanii waan naaf fudhattaniif galatooma. Hayyee Tamaam osoo gara gaafiif deebii kiyyaatti dhufin dura Tamaam nama akkamitti ture kan jedhu wal qabatee waan muraasa kaasuu barbaada jalqaba sunis maalinni Tamaam kaleessa barsiisaa kolleejjiilee akka turtetti kan hin odeeffadhe har'a immoo baay'inaan ni dubbista san bukkeetti yookiin san cinaatti immoo dhiyeessaa barruuleeti mankuusaa barruu illee qabda sanniin dhaawwataan kan itti dhufnu ta'amee Tamaam haalli guddinni isaa maal fakkaata kan jedhu irraa yookaan egaariidha. Galatoomi Tamaam ijoollee baadiyyaati. Baadiyyaa fagoo sanuu fagoo gaafan siin jedhu Finfinnee dhufuurraa Sudaan kibbaa dhaquutu nutti dhiyaata. Dhuguma Gambeellaan nuraa yoo baay'ate kiiloomeetira 60 wayi. Sudaan kibbaa Gambeellaarraa kiiloomeetira 60 wayi. Kanaafuu kiiloomeetira 700 wayi deemtee Finfinnee dhufuurra achi Sudaan kibbaa dhaquutu Bosaan Joofaa bira dhaquutu nutti dhiyaata. Eessatti dhalatte beeku? Iluu Baaboor Iluu Baaboor aanaa Daarimuu jedhamtutti dhaladhe fagoodha baay'ee. Iluu Baaboori maal jedhanii dammarratti yoo mucucaatan dhadhaarratti kufuma maal jedhu? Warri Wallaggaa muraasa isaan ilkaan riganna nuun jedhanii akkas jennaan. Akkasana guddina ijoolleen baadiyyaa guddattu maatii keessatti hin guddadde lafa fagoo lukaan deemnee baranne lafa fagoo dhugaa dubbachuuf lafa fagoo har'a gaafa yaadu anoota amma sana deemee barateen jedha akkasana. Mee haala barachuu keetii yeroo daa'imummaa turtetti kiiloomeetira hedduu kiiloomeetira 20 ol akka deemtee barachaa turtetti kan kaafamu. Mee dhaloonni har'aa geejiba fayyadameetu lafa kiiloomeetira 2 kilaasii seenee barachaa waan jiru fakkaatu. Laaffinatu jira isa kaleessatti irra. Haamilee akkamiitiin ati kiiloomeetira 20 wayi sa'aatii 2 ol deemtee kan barachaa turte? Barsiisaa ta'uuf an baradhe. Yaa nama waan gaafa dorgomtu waan hin beekneen dorgomtu waan beektu dorgomta namni uffata gaarii uffatu namni an beeku barsiisaadha. Kana achi qote bulaan hin marfame qote bulaan kophee miillaa hin qabu. Obbolaan koo jiru ijoolleen amboolessi koo hangafni jira han baratanii inni akka Adaam Yuunivarsiitii seenee ture yeroo sana jiru ijoolleen ollaa amma dooktaroota ta'an ijoolleen numaayyuu qe'ee sana keessa namni booddeetti hafee waan baay'een isaanii dooktaroota waan akkanaa ta'anii jiru. Akkasana jara rool moodelii godhadheen deema. Amma laaffinni garuu maal jedha namichi tokko qananiin mataan isaa gidiraadha. Wanni dhaloonni hubachuu dhabe qananiin mataan humti isaa gidiraa sitti fida. Qananii daangaa hin qabnetu baay'ata. Hoggan akkasiin jedhu warri immoo baadiyyaa keessa har'as teessoo tokkorra nama 4 hin taane wal dhiibanii barataa jiranuma jiru. Akkuma asii inni qananii keessa jiru barachuu dadhabe achi baadiyyaa fagoo sana har'as haalli mijataan hin jiru baay'ee. Har'as ani ijoolleen beeku jiru ijoolleen kiiloomeetira 18 deemanii iskuulii baratan jiru warra. Kanaaf laaffateera kan nuti jennu warra asii qofa laallee ta'uu hin qabu jaboon jiru warra achi lukaan deemanii barataa jiran jiru waan ta'eef akkuma sana ammas. Mee hawween kee barsiisaa ta'uu turte? Kolleejjiilee kee barsiisaa turtetti kan kaasan? Mee waan muraasa nu kaasa? Yeroo sana kolleejjii Yaayyoo Baalataa Yaayyoo Pooliiteeknikii Baalataa Yaayyoo jedhamuun barsiisaa ture. Ogummaan barsiisummaa ogummaan jaalladhudha.
har'as utuu itti deebi'ee barsiisinatti tola. Yeroo sarvaayiv gochuu hin dandeessu. Barsiisaa taatee sarvaayiv gochuu hin dandeessu. Barsiisaa ta'anii sarvaayiv dandamachuun baay'ee ulfaata. Sanaa jedhee immoo achi biratti barsiisummaa macinatti iyyama jaarsaa kana fa'aa baasanii waa hojjechuu caalbaasii dorgomuun ture. Haalonni sun immoo maallatti fidanii akkanii kaabinoota yeroo sana ture wajjin wal baruu na godhan. Kanaaf ija keessa seenta gaafa namaa wajjin wal bartu ijoollee hiriira baastanii maalidhanii taphaalan godhanii adamsaan gurii sammaannaan bosona Finfinnee kanatti baqannee sitti hafne. Mee yeroo sanatti miti har'a yoo fakkeenya fudhanne yookiin waan har'a irra jirru kana yoo ilaalle barsiisan ati bara san keessa iyyuu damdamanaa dadhabdeeti gara bosona Finfinneetti ka baqatte. Barsiisan har'aa kun maalirra jira jettee yaadda ati? Maal tilmaamtaaf immoo? Nama rakkisa beektaa? Waa dubbachuun namatti ulfaa waan tokko dubbachuudhaaf siin mijatu. Yeroon akkasiin jedhu hojiin barsiisummaa hojii ulfaataadha. Hojii adaraa imaanaati. Si galee miti? Hojii dhiisuun danda'amu miti. Dhaabuun illee danda'amu miti. Qaamni dhimmi isaa laallu tuutti yaadee natti tola gabaabumatti. Sanarra darbee dubbachuun natti ulfaata. Hayyee ulfaadhu. Mee tamaam barsiisummaa irraa gara bosona Finfinneetti baqadde jettee gaafa achirraa as baqatu chaalenjiiwwan hedduutu mudatee jedhanii. Chaalenjoonni isa mudatan immoo akka inni gurgurtaa baruu irratti hojjetullee daandii baneef yookiin carraa uumeef waan jedhantu jira. Mee carraan yeroo sana ture yookiin yeroo iddoo turteerraa gara Finfinnee dhuftu wanti si mudate maalinni maaltu immoo gara kitaaba gurguruutti si fide? Yeroon gara Finfinnee ana dhufu normaali obboleessan qaban ture asii. Of danda'uun garuu dirqamoo ture. Biyya hin beekne kallattii yoo nama qabaatte malee nattu. Inni biyya na barsiiseera of danda'uun immoo dirqama ture. Yeroon biyyaa dhufu kitaabota baay'een qaban ture. Achuma taa'ee kitaaba baay'ee nama wayiitu jira achi mattuutti kitaaba kan gurguru. Kitaaba naa fidiin jedhaan inni naa fida ajajaan haga hunda argachuu baaddus. Erga Finfinnee kana dhufes yeroo duraan haalli gaarii ture. Obboleessumti koo hojii jaarsaa qaba ture isa bira nan hojjedha haala gaariitu ture. Waa hin argadhu kitaabuma bitan ture. Dhumarra maaltu ta'a hojiin bade. Waan hojjennu dhabne. Ani mana kiraa waan 700 kana waan hin kaffalu dhabe. Namichi ani mana kireeffadhee bira galu immoo isii maan jiraata innis. Rakkataa rabbitu rakkisee mana rakkataatti galuu immoo abbaatu of rakkisee Oromoon. Anatu mana sooressaa kireeffachuu dhiisee mana rakkataatti galee of rakkisee ba'aa galuu na dhowwe namichi. Namichi ba'aa galuu na dhowwe naanin kitaaba tokko achi furii lafa tokko jira furiin beektaa. Daandii irratti hafee gurguruu jalqabe. Kitaabuma ofii dubbisuudhaaf bitattee mana kuufatte gurgurtaa jalqabdee jechuudha. Kitaaba 440 akkana taa'u baasee gurguruu jalqabe. Gaafa sana yeroo kitaaba gurgurtu immoo namni kitaaba si gaafata. Si galee kitaaba gabaarra jiru kitaaba dhiyeenya eebbifame kitaaba kana naaf fidisiin jedhaa bilbila fudhattaa lafa inni jirutti barbaaddee geessitaa fi akka sana. Akkasittiin hojii kitaaba keessa galee wanni hin gaabbeessituu hin dandeenye kitaabota san argachuu hin dandeenye baay'een gurgure. Mee yeroo kitaaba aftee daandii irratti gurguraa turtetti mudannoolee waan si mudatan qabda maal faatu si mudate? Waan baay'ee si mudata. Hundaa ol garuu wanni si gubu ilaalcha Oromoon kitaabaa qabu. Kitaaba baattee hoteela kooliin seentu siin jedha Oromootu. Kanarra maaltu si dhukkubsa? Kanarra mudannoon hin jiru. Ani baay'ee jamoodha amma sabbataatti gaariidhaan dhiiba. Hafee gurguruu qofa miti. Jamoodha hanga sabbataatti yaadi. Yoo xiqqaate kiiloomeetira 20 dhalannaan deemsumatti inni ka'e jechuudhaan bakka. Sirraafuu diddeechuudha deemtu. Akkam seeti gaafa of jijjiiruu barbaaddu ati nama miti ofuu dhokachuu qabda. An gaafa hojii kana jalqabu namoonni baay'een mucaan barsiisaa ture sun akkasittiin kitaaba karaa irratti hafee gurguraa mucaan sun akkas ta'e nama jira miti wannoonni amileessitu qanu. An garuu hojiin jaalladhu waan ta'eef wanni keessa mudannoo keessa wanni maaf hojii kana hojjettate hojii akkasii si humna afaan namni siin jedhe maaltu salaallata. An ofiyyaa godhadheen mana sarii kootti godhadheen gaarii koonni namni nan beeku obboleessi konkolaataa ofii na bira darba ani konkolaataa isaa beeka inni nan beeku.
Si galee miti. Na maaliif paashin waan keessa kee jirutu jira. Waan sana dhiisuu hin dandeessu. Ogbarruu keessatti gaafa dhandhama dubbisaa bartu waan sana jira. Hundaa ol garuu mudannoo hin jiru ilaalchuma Oromoon kitaabaa qabu malee waan biraa baay'ee gadi bu'aadha. Okay. Mee hanqinootni gama ilaalchatiin keessattuu Oromoon barruudhaaf qabu akka jiru kaaste. Baay'inaan kitaabolee ati gurguraa turte yookiin raabsaa turte kitaabolee afaan kamiiti? Yeroo duraa sana baay'inaan afaanuma Oromoon gurguraa. Garuu nama hin jijjiiru kitaaba afaan Oromoo gurguruun. Eessaanus hin ga'u. Annan beeka ama abdii mucaadhaan tokko jira amma keenteerii kitaaba gurguraa. Carruma kanaatu dubbistanii natti tola. Nu dura si galee miti. Ankalee isa kitaaba jalqabu nu dura jalqabe mucaan sun. Mana kitaaba guddaa qaba ture. Har'a kassaree ta'a akka malee jira. Si galee miti. Kanaaf gaafa kitaaba afaan Oromoo qofa qabattu nyaattee bulullee hanga gaaffii keessa si seensisa. Kitaabni afaan Oromoo qofa. Kanaaf yeroon kitaaba afaan Oromoo qofa qabataa ture sanatti yeroon achi deemee gurguraa ture kitaaba afaan Oromoon qabadha. Gaafa wayii baraa dhuftaa kitaabota namoonni si gaafatan dhiyeessuutu jira. Garuu yeroo sanoo kitaabota afaan Amaariffaan dubbisa ofii kooti. Laayik warra akka Tasfaayee Gabraa'aaf fa'aa jiru namoonni Oromiyaan bifa raqaa mootii biyyaa fa'aa warroota akkasii nan dubbisa nan qabadhas ture afaan Amaariffaa. Booda garuu warra akka Baa'iluu Girmaa fa'aa Sibaat Gabra Egzaabeer fa'aa warra kanaa qabachuun baree. Almost gara jalqabaa afaan Oromooti amma afaan sadanuu afaan Ingiliffaas afaan Oromoos Amaariffis nan qabadha. Mee kitaaba Oromoo gurguruun nama jijjiiru waan jedhu kaastee jirtu. Jijjiiru. Sababni isaa guddaan maali jettee yaaddaati? Kitaabni barreessaan jijjiirre gurguruu akkamitti jijjiira? Eshi. Akkasana wanni jiru maal seete ogbarruu Oromoo keessatti? Akka abbaa yaadu gabaa diddaadhaan. Akka gabaa yaadu immoo abbaa diddaadha Oromoon. Kanaaf akki barreessaan yaadu miiruma isaa barreessee gurguruu barbaada. Miira immoo namni sirraa hin bitu. Amma kitaabonni tokko fudhattee kitaaba afaan Oromoo gabaan hin jiru maal jenna miti hin gurguramu jenna miti. Akkasuma immoo kitaabonni ibsaan barbaadamanii dhibantu jiru. Si galee miti kitaabota ibsaan barbaadaman afaan Oromootiin barraa'an ibsaadhaan barbaadamanii dhabamantu jiru. Akkasana akkas intini goone jimlaarumatti Oromoon hin dubbisu jechuun yoo ulfaataa ta'es kan waan barbaadu dubbisaa waan barbaadu dhabees hin jira. Baay'ees ta'uu baatu dubbisaa waan barbaadu dhabees numa jira. Rakkisaadha kitaabni keenya amma ogbarruun keenya. Baay'ee sabni ogbarruun isaan guddan hin guddatu hin bilisoomu. Yoo bilisoomes lafa keetu hin qabu. Bilisummaan kan taa'u sammuu keessa. Kanaaf darii lafa bilisummaa kennu dhabnaa yaadda. Maaliif seete? Nama Kaaliil Jibraan jedhan tokko jira. Libaanoositti dhalate. Ammati biyya Libaanos jedhamu waan ittiin beektu hin qabdu miti. Tokkichi isaa Libaanoosiin addunyaatti beeksise. Ameerikaatti guddate normaalii waa'ee Libaanos sana dubbata yeroo baay'ee. Libaanos kun biyyoota Arabaa kana keessa jirti waanuma ittiin beekamtu takka hin qabdu. Tokkitti Kaaliil Jibraaniin nama ogbarruutti dhiyoo jiru biratti tokkichi Kaaliil Jibraan Libaanoosiin addunyaatti beeksise. The Prophet kitaaba jedhamu qaba nabiyyicha amana afaan Amaariffaa kana itti kaniiru. The Prophetiin kun waan nama biyya isaatti deebi'uu barbaadu haala siyaasa biyya sana keessa ture. Waan hunda yoo fedhe Araboota guutummaas ta'uu danda'a. Waan hunda kaasa si galee miti. Sana booda namoonni baay'een Libaanos kun eenyu isheen jette maal isheen jedhanii qorachuu jalqaban. Tokkichi Toolistooy Raashiyaa beeksise. Dostoevskiin fa'aa maal eenyu Maaksiim Goorkii namoonni lama jiru. Kanaaf namoota fiigar ta'an qabaachuu qabda ogbarruu keessatti. Raashiyaa waan addaa waan ittiin guddatte hin qabdu ogbarruudhaan ala. Kanaaf ogbarruun guddina saba tokko keessatti gahee guddaa qaba. Akkasuma. Ayyemee tamaamati
dubattiin si deebisa kitaaba barreessuudhaan ol dubbisaa akka turte qubaan qaba odeeffadheetiin jira. Mee waa'ee kitaaba tokkoon si gaafadha carraa kanatti fayyadame kitaaba Nadhii Gammadaa barreesse kitaaba mata duree Dammaqsaa jedhu bara chaartaraa 1992 yookiin 1992 barruu barraa'e gola Oromoo kitaabni sun barsarraa raabsamee gola Oromoo hunda bakka kitaabni sun jiru barbaadamee akka gubamu taasifamee jedhan. Akkin odeeffadhetti kan irraa odeeffadhes immoo namoota yeroo sana Nadhii Gammadaa bira lubbuudhaan jiranii fi kitaaba sana itti dhiyeenyan quba qabanirraa akkin odeeffadhetti kitaabni sun saba biraa osoo hin taane sabuma Oromootiin barbaadamee gubamaa ture. Yeroo sanatti warroota daldaltoota siyaasaa sirna san keessa Oromoof qabsoofna jedhaniin kitaabni sun barbaadamee gubamaa ture. Akka Oromoo bira hin geenye fi kitaabni sun akka hin lanne latiinsa akka hin qabaanne waan jedhuutu odeeffamaa ture odeeffadhelleedha. Kitaaba sanallee barbaadan ture argachuu hin dandeenye. Tamaam garuu akka dubbistetti odeessii dhagahee ture. Kitaaba kana bara kam dubbistee akkamittiin argattee dubbiste? Kitaaba sana dhiyeenyuma kanan argadhe mana kitaaba ummataatiin argadhe. Ani noormaalii hin qabu. Biyyumatti achitti laayibrarii ummataatu jira. Laayibrarii sana keessa kitaabni tokko turte ergasii booddee garuu deebiin arganne achittis. Akkanatti fakkaatutti akka ammati jette hammeenyaa baafamtee waan gubamte miti. Akkasumatti namni ifaan ergifatee yoo balleesse malee yoo hambifate malee waan gubamte miti. Garuu laayibrarii mana kitaaba uummataa keessaan argadhee dubbisee kitaaba gaariidha. Namichis nama jabaadha. Warri akka Nadhii kuni yeroo malee dammaquun waan aarsaa isaan kaffalchiise natti fakkaata. Baay'ee saba rafuu keessaa dammaquun aarsaa si kaffalchiisa. Jiru waayilloonni isaa warra akka Baarootumsaa fa'aa Hayilee Fiidaa. Yuni bakka nama addaati Hayilee Fiidaa jechuun. Stiil naa warri Habashaan beeku Hayilee Fiidaa amma inni ga'u Oromoon garuu hin beeku. Hayyee. Amma Hayilee Fiidaa ga'u Oromoon hin beeku. Amma Hayilee beekumsa sadarkaa beekumsa Hayilee Fiidaa በአጭር የተቀጨ ረጅም ጉዞ ኪታብ tokko jira waa'ee meesan paartii jira waa'ee paartii meeson Hayilee Fiidaa faa hundeessanii sana irratti dubbata waan addaa ta'e bakka keessatti namichi bakka falaasfaadha filosoferiidha innumti mataansa warra dargii sooshaalizimii maal akka ta'e waan beekan hin qaban sooshaalizimii maal akka ta'e tokko lama Hayilee Fiidaantu isaan barsiise. Nadhii Gammadaa akka sana adda bilisummaa Oromoo keessatti gahee leencaa qaba. Warroonni akkanaa kun kophaa dammaqan. Kophaa dammaqan. Saba har'a iyyuu hin dammaqne yeroo sana dammaqanii aarsaa kaffalan. Akka sana kitaabni Nadhiis akka sanatti hin argadhe isheen jechuu barbaade. Yeroo gara raabsa kitaabatti gaafan si deebisu yeroo raabsaa kitaabolee raabsaa turte ammallee raabsaa jirtu keessatti baay'inaan namoonni kitaabolee afaan kamiin barraa'anii fi kitaabolee kallattii akkamii qabatanii barraa'ani kan hawaasni barbaadu akka nama dubbisaa tokkoottis atillee kan barbaaddu hawaasnillee kan akka ati dhiyeessituuf barbaadu kitaabolee afaan kamiin barraa'an kitaabolee immoo kallattii akkamii qabatanii barraa'an hawaasni bal'inaan kan barbaadu. Baay'ee kitaaba keessatti wanni gaariin nama barbaadama. Wanni qoratame barra hojjetame inni barbaadama afaan fedhe haa ta'u. Ta'us garuu ani amma ijoollee kitaaba afaan Oromoo kitaabuma akka shaqaxaa suuqiidhaan natti hin tolan. Normaalii yoo har'i jiraate malee bor hin jiru barreessaan har'aa bor nama kaleessaa ta'a. Ta'us garuu jiru kitaabonni kilaasik ta'an jiru. Afaan Oromootiinis barraa'anii akka intiniitti barbaadaman hin jiru. Normaalii ani afaan Amaariffaa fi Ingiliffaa kanas baay'een qabadha. Maamiloonni koo baay'een jira kitaaba Ingiliffaa dubbisu. Ijoolleen keenya immoo barreessitoota ciccimootu dhufna bira kitaabota durii kana kitaaba bareedoo barbaadu. Hundaa ol kitaabni afaan Oromoo sinuma gurgurama. Afaan Amaariffaa dubbisan kun garuu dachaa meeqanu caalu. Asirratti irra dibaan hin barbaachisu. Oromoon hin dubbisu. Maaliif seet kana immoo karma gabaabaa qorannoo toon nagini barreessaan kitaaba afaan Oromootiin kitaaba barreesseera namni aan kitaaba barreesseera utoo lakkoofne 1,000 ol ta'a. Utuu barreessaa dhumti dubbisa ta'e. Si galamiti barreessaa dhumti dubbisa utoo ta'e kitaabni 1,000 barraa'ee maa barreessaa harkatti hafa gurguramuu dide.
warra afaan Amaariffaa baay'ee dubbifama. Lammaffaa immoo amma fakkeenyaaf yeroo kanatti gatiin kitaaba baay'ee qaala'eera. Wanni kitaabni akka qaala'u godhu hamma kitaabatti maxxansituutu murteessa gatii kitaaba keessatti wanti namni siin hubanne. Gatii kitaaba tokko kitaabuma tokko kitaaba fuula 200 qabu tokko kitaaba 1000 maxxansita yoo ta'e qarshii 100 maxxana yoo ta'e fakkeenyaaf kitaaba 10,000 maxxansita yoo ta'e qarshii 50 maxxana. Kanit immoo kitaaba baay'ee maxxansitu yoo nama dubbisu of duubaa qabattee abdattudha. Si galee amma kitaabni afaan Amaariffaa fudhatte gatiin isaanii gatii guddaa irratti barraa gatiin ittiin baaftu akkasa biizinesiif mijataadha bakka. Amma kitaabota gurguddoo hiikaman afaan Amaariffaarraa afaan Ingiliffaarraa hiikaman yoo fudhatte bakka akkasumatti kitaabni 30,000 40,000 maxxana. Qarshii 70-80 ba'a. Kitaaba 50,000 yoo maxxansan qarshii 20 qofa irratti qabatanii yoo sitti gurguran kitaaba 40,000 baay'isuu 20 meeqa gara miiliyoona intini laqa bu'aan humti isaatu siin jechuudha. Oromoon sana siin qabu. Ni paablisharii qabu hundaa'u immoo namni hojii kitaaba maxxansanii raabsuu irratti jiru hin jiru afaan Oromootiin. Akka sana hundaa'u afaan Amaariffaatu gurgurama biyya kana keessatti. Mee barreessitoonni Oromoo yookiin afaan Oromootiin barreessan hedduu akka ta'e kaastee jirta. Garuu nus akka arginutti dubbisuudhaa ol barreessuudha kan baay'achaa jiru keessattuu yeroo ammaa kanatti. Namni tokko barreessuudhumaafuu dubbisuudhuma qaba. Namni tokko kitaaba tokko barreessuuf kitaabolee hedduu dubbisuu qaba. Irra caalatti immoo waan mata duree filate sana irratti qorannoo bal'aa gaggeessuudha qaba. Namni tokko osoo hin dubbisin akkamitti kitaaba barreessa jettee yaaddaati. Wanti kun immoo boruu dhaloota yookiin yaa'insa dhalootaa keessatti rakkoon fidu waan kana akkamitti ilaalta akka dubbisaa tokkootti. Ofii fuula fateessaa dalgeena jala keessaa Oromoon amma beektaa namni otoo waa hin qabne hin kennu. Si galee miti. Amma dubartiin deessuun tokko daa'ima ishee hoosisuuf ofii waa nyaachuu qabdi. Ofii waa nyaatteetu wanni haadholiin daa'ima hoosisan kun waan nyaata madaalama jiran keessaa jalqabaati akka yaada kootiitti. Waan saayinsiin jedhuun beeku saayinsii sanuma jedha. Otoo akka sana ta'uu baate jajaa fi waan biraan laatinaaf hin jedhan. Si galee miti. Haati sun otoo waan nyaatin abadan waan gaarii daa'ima isheetti baasuu hin dandeessu. An akka kootti wanni baay'een dubbifametti wanni muraasni keessaa barra'a. Akka ati beektutti. Akka kootti. Gaafa waan baay'ee dubbisteettu hiikaa waan jedhanti jira. Dooktar Gammachuun kitaaba isaa keessatti waan kana deddeebisee kaasa. Interpreteeshinii hiikaan ati waan argatte tokko ragaa argatte tokkotti laattu murteessaadha. Seenaa beekuuf seenaa barreessuun gargari. Namoota baay'een seenaa beeku. Seenaa barreessuuf beekuun garuu wal adda. Maaliif interpreteeshinii barbaada hiikatti laachuu barbaada waan argattetti. Wanni ati beektu rawu maateriyaaliidha. Bilcheessuu barbaada jechuudha. Maateriyaalii dheedhii sana bilcheessuu gaafata. Isuma iyyuu qabaatanii iyyuu inni barraa'e immoo rakkoo hin qabu hin bilcheeffannaa nuyi. Innumtuu waanuma dheedhii sana beekanii barraa'ee dhufee nuyi hin bilcheeffannaa. Jiru amma kitaabonni akkasii kitaabonni baay'ee jaalladhu jiru. Akkuma jirutti akkuma hawaasa keessaa fudhatti kan barreessu jira. Baay'een jaalladha baay'ee. Baaliif seete waan orijinaalitti isii fide bakka. Yooma waan biraa dhabeellee yoo itti kuuluu dhabeellee yoo hiikatti laachuu dhabeellee yoo dubbisaaf akka itti mijatutti barreessuu dadhabeellee waan gaarii sii fida innumtuu. Barreessitoota keenya wanti aan dhaabu gabaabumatti waa lama balleessaa irra. Tokko diinagdee hin jirre kanaan kitaaba qaalii kitaaba madaalle gatiitti baasanii maxxansuun akka biyyaattis akka sabaattis kisaaraa. Inni sirraa bitus kisaaraa. Hundaa ol immoo yeroo sa'aan immoo wanni na aarsu kitaaba bituutti na aaru. Gaarii ta'uu dhabuu isaattis na aaru. Wanni na gubu maal beektaa yeroo ko'an silaa kitaaba gaarii dubbisuu malu kitaaba isaatti balleesse amma waan gaariitti na fidaa jedhee otuman deemuu walakkaadhaan ga'ee bakka ati hin taane lafa ka'a. Si galee miti maaf yeroo olii gubna. Kanaaf otoon dubbisuu waa barreessu ulfaataadha. Yaaduun ulfaataadha malee yaaduun mataansaa. Amma namoota Oromoo kana keessa nama baay'ee dinqisiifadhu keessaa tokko Dooktar Gammachuu amma siin jedhedha. Dooktar Gammachuu Magarsaa
kudha sagal jaatamoota kaasee xumurii isaa guutuu waa'ee Oromoo qorateeti yoo baay'ate kitaaba lama yookiin sadii barreesse. Isuma warra biraa dubbise malee Oromoon hin dubbifne. Oromoon waanuma jaarsi yuutuubii irraa haasa'u kana beeka bakka. Kanuma waanuma lafa affeeramitti waa dubbata miti jaarsi. Gaafa waan dubbatu waan nagaa dubbata waan ta'eef ishii mafuunee tinii wal hirkaa fuuna malee kana ol maal barreesse jaarsi inni Oromoon hin beeku Dooktar Gammachuu. Asmaroom Laggasee Oromoon hin beeku warra biraa beeka. Waa'ee sirna gadaa amma sana diiteelii qorate akka sirni gadaa yuuneeskootti galmaa'u wantoota dhiibbaa uuman namoota dhiibbaa uuman kitaabota dhiibbaa uuman keessaa tokko kitaaba Asmaroom Laggaseeti. Oromoon Asmaroom Laggasee eenyu akka ta'e hin beeku. Tasfaayee Gabra'aab siyaasa Oromoo keessatti dhiibbaa guddaa uume Oromoon hin beeku ture amma gaafa inni du'u erga inni du'ee booddee barre Tasfaayee Gabra'aab. Kanaaf gaafa waa barreessinus gaafa waa dubbannus yoo dubbatte dubbiin kee bareeda yoo even namu amantii ta'uu dubbisuun dirqama. Lallabii kee waan inni bareedu yoo dubbistedha. Eegalee miti. Awwa caafa qulqulluutti namoota adda addaatu Kiingi Jeemsiin jira maal jira NIV maal jira baay'ee jaraan beeka baay'ee. Na mata duree tokkotti hiikota itti laataman sana garaagaraa yoo dubbisne amma namni Pirotestaantii tokko maal lallaba waan beekee lallabu qabu. Kanaaf nama amantii ta'uuf dubbisuun dirqama nama barreessu miti. Barreessitoonni keenyatu dubbisanii natti tola. Mee keessattuu haalota barreessitoota kanaan wal qabatee namoonni hedduu yeroo kaasan miirri namootuma dubbisan yookiin miira dubbisuu qabaniyyuu keessatti ajjeesati kan deemaa jiru barruuleewwan ba'an ka jedhantu jira. Wanti kun yoo itti fufiinsa qabaate dhuguma miiruma namootuma xiqqoo dubbisan sanayyuu ajjeesaa hin deemu jettee yaadda tamam. Amma wanni jiru maal seeti? Barreessitoonni hedduun yoo maal barreessinaa dubbifama jedhu. Gaafa namni maal barbaade jettee hawaasni maal barbaade jettee gaafa barreessitu dhugaarraa fagaataa deemta. Eegalee miti? An dhugaa barreessanii kitaabni dubbifamuu dhiisuutu gaariidhaan jedha tokko. Isaa ol ammoo waanuma ofii keenyaan taane nama gorsuuf yaalla. Amma kitaabota xiinsammuu barraa yoo fudhatte an hin milkoofne amma jireenya keessatti hin milkoofne jechuun danda'a. Hiika milkiidhaaf yookiin success jechee dhuuf hiika amma kitaabota barraan hin laatamutti milkaa'aa miti. But I am so happy. Garuu immoo gammadaadhaan. Namni gammadaa ta'uu danda'u immoo nama milkaa'edha. Si galee miti? Akka kitaabota xiinsammuu barraaniitti kitaaba namni milkaa'an nama maallaqa hedduu horatedha. Maallaqni gammachuu siin fidu. Maallaqni garuu barbaachisaadha. Hundaa ol waanuma hunda ta'uu hin dandeessu ati. Amma rabbiraan gaazexeessaa taanaan gaazexeessaadha. Eegalee miti? Waan hunda ta'uu yaaluun dogoggora guddaadha. Namoonni keenya agirikaalcherii baratee xiinsammuu barreessa. Eegalee miti? Utuu namni dubbisamee barraa'e. Yoo dubbistes immoo waanuma eebbisaa baay'isaa barreesse riifarii gootee natti fiduun maallaa godha. Naannoo dubbisee kan eebbisaa baay'isaa. Waan biraa waan hin dubbifne afaan biraatiin hin barraa'e waan hin dubbifne riifarii gootee naan fiddu. Wannoonni akkasii kun dhuguma hamilee dubbisaa ajjeesu. Maal siin jedhama namni keessa beektaa kitaabni afaan Oromoo baddaa gubbaasaa kana bareeda malee keessa homtuu hin jiru dhuguma. Inni silaa keessaa waa qabu immoo hin beeknu. Qoluma kitaabaan maxxansuu sun dhugaadha jechuudha. Amma hin jira lakki akkas akka hin jenne immoo jirooma Dooktara Asaffaa nama jedhan tokko fa'aa hin beeku Oromoon. Jaarsa hin beeku Oromoon. Dooktara Asaffaa Tafarraa Oromoon hin beeku. Edanas danaa dhiyeenya kana immoo baay'ee jaarsi sun waan addaatti isa dinqisiifadhu maal seete. Haala barreeffama istaayilii barreeffama haaraa akkasittis barraa'uu danda'a jedhamee Oromootti agarsiisuuf nama yaalan keessaa tokko Dooktara Asaffaadha. Amma kitaaba Anisaatis jedhu tokko kitaaba haaraa qabu. Anisaatis kun gara fuula 500ti. Etnograafika autobaayogiraafiidha. Sanyabsa seenuufiidha kitaabichumtu. Sanyabsa jechuun etnograafiidha. Amma fakkeenyaaf waanuma jireenya isaanii keessatti dabarsan kana
yoo seenaan isaanii fakkeenyaaf Jimma isaan geesse dhaqanii jechuun hawaasa iddoo sanaa afoolla isaa maal isaa si ibsu si galee waanuma ajaa'ibaa tokko. Istaayilii barreeffama akkanaa argeen beekamu yoona afaan kamiyyuu Ingiliffaan isaa autobaayogiraafii baay'ee dubbiseera. Seenaa namoota ofii isaanii barreessan baay'ee dubbiseera. Itinoogiraafii kitaabota barraa'anis argee istaayiliin akkanaa istaayilii haaraadha si galee. Kanumallee irraa baruu hanqachuun. Irraa baruu maaf dubbisuu hanqachuun ni ulfaata. Mee garaagarummaan barreessitootaa fi dubbistoota xiqqoo qaawwa waan qabu fakkaata. Walirraallee waan fakkaata keessattuu karma barruu saba Oromoo kanatti gaafa si deebisu dubbisaa fi barreessa walirraa fagoodha waan jedhan illee jiraata. Mee garaagarummaan barreessa fi dubbisaa gidduu jiru maali?